ሁሉም ያልፋል፣ እግዚአብሔር ያሳልፋል። ሁሉም ያልፋል። Akkuma argitan kana yeroo ammaa kana haalli nageenyaa biyyoota garaagaraarraa akkasuma biyyoota Beeruut, Dubaay, biyyoota garaagaraa keessa haalli nageenyatti hin jiru. Akkuma beekamu uummattoonni karaa qarqara magaalaa caafirra jiran karaa baadiyyaatti kan baqataatii jiran baay'ee isaaniitu jira. Nagaarris hin gaafachuun daganne nagaa fi jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu maatii hundi keessanuu. Egaa akkuma beekamu lolli garaagaraa karaa garaagaraatiin biyyoota hundumaa dursa biyya Beeruutii waggaa waggaadhaan biyyuma Beeruut kana keessadha kan jiraatu. Amma garuuti immoo biyyoota Dubaayirree kan akka Bahaariin, Qatar, Saawudiirree biyyoota Arabaa kamirrattuyyuu bal'inaan faca'eetii jira. Waaqayyoon lammii keenya biddeena barbaadaaf biyyarraa bahe waaqayyoon nagaadhaan akkuma biyya keenyarraa baanetti nagaadhaan maatii keenyatti nu agarsiisu isiniin jennaa. Hundi keenyayyuu tsoomirra jirra, karaa musliimatiinis ta'e ortodoksiis ta'e tsoomirra jirra waan ta'eef kadhannaa keenya hin cimnee haa dhaabbannu. Kun immoo balleessa nuti balleessine yookiin kadhannee gadi jennee kadhachuu namni waaqayyoon kadhachuu irraa fagaateeti jira. Akkuma barbaade akkuma fedhii isaatti ta'aatee jira. Waaqayyoon garuu guyyaa qaba. Akka adabbii nuti balleessinetti otoo hin taane akka nuti of yaadannee fuula keenya karaa isaatti garagalchinuuf kan nu adabaatii jiru. Kanaaf obboleewwan keenya bakka jirtanitti hundi keessanuu of eeggannoo taasisaa isiniin jedha. Namoonni baay'een lubbuun gaafa abbaan jette malee lubbuun yoo har'a du'i isiin jette inuma duuta, yoo hin du'in jette immoo inuma jiraata jechuudha. Akkuma beekamu yeroo darbe obboleewwan keenya fooqin meeqa irratti gadi jigee jechuudha lubbuun isaanii kan hafanii jiran Beeruut keessaa baay'ee kara dahee fi qarqararra warreen jirtan baay'ee argaatii jirtanii guyyaadhaan dhukaasni banamaati oola. Nutirree hanga nu bira ga'utti yookiin hanga gurraan hin dhageenyetti uumaa nutti fakkaachuutti dhiisuu danda'a. Garuu obboleewwan keenya akkanatti achi jiran baay'ee sodaatanii irriba dhabanii qaraata baay'ee dhiphataatii kan jiran waaqayyoon dhiphoo kana keessaa isiniif haa baasu. Nu illee waaqayyoon lola kana nurraa qabbaneessu isiniin jennaa. Kanaaf immoo akkuma ta'ettuu ta'ee immoo waaqayyoon akkuma waaqayyoon sodaannu waaqayyoommoo akka nuti fuula isaa karaa isaatti deebisnee jilbeeffannee kadhannu waan nu gochuuf ka'eef nu barsiisuuf waan ta'eef kun hundinuu cubbuu namootatirraan kan ka'e. Anis ta'e isinis hundi keenyayyuu dachee hanga foon uffannee jirrutti namoonni hundumtuu cubbamaadha jechuudha. Waaqayyoon garuu akka cubbuu keenya osoo hin taane akka gaarummaa isaatti nu yaadate sa'aatii kanaan nu qaqqabsiiseetii jira. Garuuti immoo hundi keenya amantaa irratti wal loluu dhiisnee amantaadhaan wal nyaachuuti dhiisne waan barbaaddetti amani mukatti lafatti waan barbaaddetti amani amantaa keessa jirtu sana keessatti taa'iti imimmaan buusiti waaqayyo keetiin galateeffadhu waaqayyoon kadhadhu. Kanatu barbaachisa yeroo ammaa kana malee walqeequun maal wajjedhuun hin barbaachisu. Argitaniiti jirtan yoo tokko darbine jenne tokkotu dhufa, yoo tokko darbame jedhame tokkotu dhufa. Baay'ee rakkisaa ta'eera yeroo ammaa kana jechuudha. Maaliif taanaan biyyoota garaagaraarraan dhukaasni kan namoonni karaa itti deeman dhabanii akkuma beekamu xiyyaarri irra deematii hin jiru biyyoota garaagaraatiif. Samoona kana xiyyaarri dhaabbateetii jira waan ta'eef waaqayyoon hunda keenyayyuu biyyatti jiraachaa jirrus biyya keenya biyyatti dhalannes waaqayyoon nagaa nuuf haa buusu. Bakkumti lolli hin jirre bakkumti eenyuun hin jirre hin jiru zamana kana keessa jechuudha. Dhaloonni amma jirru kuni dhaloota badii dhaloota waaqarraa fuula garagalfate waan taaneef fuula keenya immoo karaa waaqayyootti garagalchinee amantaa qabnuun akka imimmaan buusnee kadhannu waaqayyoon akka nutti araaramu hundi keessanuu sin haa taasisu. Akkasuma immoo obboleewwan koo asiif achi deemtan of eeggannoo taasisaa. Keessattuu warreen ala hojjetan warreen waraqaa hin qabne kuni baay'ee ni jedha. Maaliif taananii bakka jirtan sanatti taa'atii tasgabbaa'idhaan hojjedha malee asiif achi hin deemina. Maaliif taanaan osoo har'a miidhamtanii waraqaan qabdan waan ta'eef karaa itti deemtanii hin qabdan waan ta'eef warri mana madaamii keessa jiru yoo balaa sinirra qaqqabirree isaanumatu si yaalchisuu danda'a akka barbaadan. Yoorree kara biraa deeman ta'e yoorree bakka jijjiirratan ta'e isaan si fuudhanii waan deemaniif bakka isaan deeman deemu. Isiniif jedhaniiti kan lubbuu isaaniitiif jedhanii deemu malee isiniif jedhanii miti bakka jiranirraa kan deeman isaan. Garuu manatti sin dhiisanii hin deeman waan ta'eef warreen waraqata hin qabnellee asumaan of eeggannoo guddaa taasisan isiniin jedha. Maaliif taanaan haalli Beeruut keessa jiru baay'ee ulfaatee jira. Baay'uma tokko hojiin irree baay'inaan argamaatii hin jiru lafti ganna waan ta'eef birrii hin tuffatinaati
hanga bonni dhufee hanga immoo haalonni biyya keessa jiru eenyu jedhanitti bareeda ta'anitti bakka jirtanitti obsitanii akka hojjettaniin isiniin jedha obboleewwan koo. Qarshiin xiqqoodhaan hojjettanii nageenya yoo qabaattan isuma xiqqaa sana galateeffannee isuma xiqqaa sana waaqayyoon barakaa nuu godheeti kan nu jiraachisaati jiru malee waggaa meeqa lakkoofsisnee birriin keenya yookiin nurraa hafee bishbishi goonetii miti waggaa amma kanaa kan jiraannu garuu isuma xiqqaa argannu sana waaqayyoon irratti galateeffachaa yaa waaqayyo fayyaa waan nuu kenniteef. Fayyaa waan nuu kenniteef dalagannee amma kana arganna jennee kan qabnu irratti galateeffanna malee biyyi Beerut akkuma jirtu mindaan ishii baay'ee xiqqoodha. Nuti illee mana madaamii keessa kan obsinee hojjechaa jirru kaayyoo fi karoora keenyaaf waan ta'eef malee birriin isaanii hangana lafa nu kaastee yookiin waa'uudhaa miti. Bakka jirrutti garuu isuma arganne sana siraatan itti fayyadamne seera yoo itti fayyadamne ishii xiqqoo argannu sana waaqayyoon immoo barakaa keessa nu buusee guddaa nu taasisuu danda'a waan ta'eef warreen irree qarshii tuffattanii hojii gallakkistanii baatan karaa kamiinuu yaa ta'uti of eeggannoo taasisaa. Sa'aatiin kun sa'aatii hojiitti gallakkisanii ba'an osoo hin taane maalis haa taatu maalis mindaa isinii haa kaffalanii jarri isinii gaarii haa ta'anii malee qarshii isaanii xiqqoodha jettanii hojiin filatinaa hojjedha amma guyyaan kun darbutti guyyaan hin darbine hin jiru. Har'aaf dukkana fakkaata malee wanti hin darbine hin jiru. Har'aaf nu faaraa miti biyya Beerut keessatti kan dhukaasni baname waggoota lakkoofsiseera. Inni baranaa fi inni barra darbe baay'uma tokko nama zagannana malee har'a miti kan eenyuun bahee. Kanaafuu obboloota koo hundi keessanuu bakka jirtanitti of eeggannoo taasisaa isiniin jedha. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Viidiyoo koo yoo jaallattan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Asumaan immoo yoon balleessa qabaadhe dhiifama.